Sagantaan oolmaan koo guyyaa har'aa immoo mana nyaataa aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee keessatti argamu mana nyaataa Kakumaamee keessatti argamna. Oolmaan Aadde Maammituu Makuriyaa maal fakkaata? Isaaniin arganne oolmaa isaanii isinitti agarsiisuudhaaf bakka kanatti argamnee jirra. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo addanaa lafa nyaata bisheessan keessa jirra. Mana nyaataa aadaa Kakumaamee keessa jirra. Gaasilumaa kaasnee isinitti himneerra. Aadde Maammituu mee amma immoo maal hojjenname? Maal addanatti hojjettan isin? Anis na yaala waa maxinnoo ishee. Si yaalu? Amma asitti afaanii hojjennaa. Tole. Afaanii yeroo hojjennu foonni kuni foon kanatti maal nan'aa? Dhadhaatti nan'aa. Tole. Dhadhaa ergi itti nan'ee boondii duraan dursinee qullubbii adii itti nan'aa. Qullubbii adii waliin makuun? Eeyyee. Na yaala dheeni agaarra kabajamtoota daawwattoota keenya anis dandeettiin koo xinnoo shaa ilaalama dheeni. Qullubbii adii booddee hoo. Egaa hojjechaa jirra ukkaamsaa bareedaa tokko. Ammas dhadhaadhumatti dabalteemni. Kana booddee inni kun immoo qaariyaadha. Ergi qaariyaatti dabaltee booddee garuu kan itti naquu dandeessu kana duwwaadha jechuudha. Kana booddee kana jechuun amma bishaachuu duwwaatti saafee jechuudha. Bakka already bishaatee raawwateera kuni isa booddee foolii isaa akka baay'ee urgaa'uu fi dhadhaasee tokkotti naqxaa maqaarraa baastaa jechuudha. Tole egaa nyaati kun amma maaliif fayyadamee namoonni yeroo qopheeffatan sagantaa sababa qabaniif immoo faayidaa addaa qabu. Kun utaalloo, taayifoidii waan akkasii koronaan illee siin qabu kana yoo nyaattas. Namoonni baay'ee yeroo koronaa kana nyaachaa turanidha. Gabaan keenya yeroo so'ee ture egaa koronaan deebi'aa dhufuun jedhamu. Yeroo sana baay'ee hojjechaa turtan jechuudha. Kun immoo ancooteedha. Ancooteen akkuma beekamaa ta'e zayitii yookaan waan gara biraadhaan hin hojjetamu. Dhadhaa duwwaadhaan hojjetama. Ancooteetti dhadhaa manaxxaa. Kanuma. Isa kana jechuun ancooteen bishaatee dafaqamee bakka kanatti qophaa'ee jira. Biyya keenya dhagaatti daakumti asii garuu maashiniidhaan daannaa. Isa booddee ergi daakamee booddee dhadhaatitti nammaa, ashabootitti nammaa. Oolmaa kee guyyaa keessatti garuu addana dhuftee hojii isaan hojjetan ilaaltamoo nyaata akkasiin qopheessitamoo waan biraa hojjettee hundumaa. Hojiin kee baay'eedha sababa ta'e. Nan hojjedha kanas nan hojjedha sa'aatii laaqanaarraa si'a tokko namni yeroo mati kushiinaa keessa jirtu jaallata. Yeroo mati addanatti dhufee si arga. Yeroo sitti dhufee si arguun gammada sababii ta'eef sa'aatii laaqanaatti yoomiyyuu jechuudha. An kushiinaa keessa dhaabadha. Sa'aatii laaqanaatti addana jiru. Finfinnee keessatti mana nyaata aadaa Oromoo jiru keessaa isa tokkodha. Amma kan nuyi ilaalle nyaata aadaa keessaa ukkaamsaan jira, cooteen jira. Kan biraa nyaata aadaa maal fa'aa hojjettu mana kana? Caccabsaan jira, urgoon jira, coroorsaan jira, marqaan jira. Cuukkoon jira, qoriin jira. Amma gaa addanaatii baatee gara eessaa deemtan amma eessa nu geessita? Amma kana booddee istooriin naqaa. Istoorii deemeen istoor kiippariin jirti. Isheen wanta hin jirre. Sheefiin warri as keessa sheef manaajariin dhaqeeseetti mateera. Warri iddoo biraa baariinis warri adda addaa itti gaafatamtoonni bakka jiran istooriitti gabaasa waraqata geessatu. Ishee bira naqaa. Ishee wanta hin jirre naalaatti isa booddee
yookiin markaatoon deemaa yookiin atakiltii taraan deemaa bakka wanta hin jirre bituu danda'u deema. Kanaaf amma gara stoorii deema. Stooriidhaan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas gara stoorii deemna nuun jetteetti maammeeni. Achi immoo deemnee waan isheen nutti agarsiisu daawwanna oolmaa ishee hordofaa irra nu wajjiniin ta'a. Kun stoorii keenya. Tole kutaan kun jechuudha. Tole guyyaa guyyaatti addana ta'a. Moo torbanitti guyyaa 2 guyyaa 3. Akka haala gabaatti. Tole maammi kun immoo kutaa meeshaa keessanidha jechuudha. Kutaan meeshaa keenyu kan guyyaa guyyaadhaan asii ba'a jechuudha ganama ganama. Addanaa ba'a. Kuni kan dhadhaadha, barmeelii dhadhaati. Barmeelii amma nagautti immoo. Fooliisaa baay'eef nama rukuta. Kana fakkaataa jechuudha dhadhaan keenya. Satti fayyadamtanii jechuudha kun guyyaa guyyaa. Kun jalqabameera sun hin tuqamne. Kun jalqabamee reedii gara dhumaati. Kun barbarreedha. Kun sukkaara. Kun daakuudha. Kun immoo mixmixaadha. Kun paastaadha. Baay'ee bakfama baay'ee namatti tola. Egaa mana kana keessatti jaarkaanii zayitii argine itoo hin taane qodaatti dhadhaan akka kanatti dhadhaan barmeeliitti ta'a argine. Kunis immoo wanta tokko kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan oolmaa koo kun lafanii nu geessine hin jiru. Kanas argaa jirra. Mee amma maamneen gara eessaa nu geessiti laata? Oolmaa ishee keessaa kutaa kana ilaaluun wanta kutaa kanatti hir'ate bitteetti guutuun hojii isheeti. Amma immoo garam deemna maamnee koo warra hojjettoota kee keessaa eenyuun daawwatta? Faayinaansii birannu. Warri faayinaansii birrii qabu laata kaanee? Qarshii qabu laata kaanee immoo isaan bira dhaqna? Kutaan kun immoo kutaa maaliiti maamee? Kutaan kun egaa mana kana kutaama kana sochoosaa jira. Jaruma kana lamaantu akkas gochaa jira. Qarshiin isaan bira jira jechuudha. Isaan warra birriiti egaa. Isaan? Akka isaan kooraniin ilaaltu naasaan. Afaan saaqqatan isaan. Koormaaf bakka. Giddii dubbatu. Kutaa kana maal gochuu dhufta guyyaadha guyyaatti immoo yeroo adda addaatti? Yeroo adda addaatti cheekii furachuu dhufa. Fakkeenyaaf amma har'aa cheekii kan xaafiiti fakkaata. Naa barreessaa jirti kunoo. Wanti mallatteeffamu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu eegna qaamatti mallatteessiti. Teenyu. Har'a oolmaa keenya keessatti cheekis mallatteessaa irra laachuudha. Hojii baay'ee hojjechaa jirra. Oolmaan addee maammituu waan baay'ee qaba jara keenya. Akkatti bakkeedha ta'anii ilaalan. Akka ta'anii ilaalan. Kana fudhadhee deemaa. Sheekan. Isa booddee dhannee birrii baasnee yookiin abbaa xaafiitti ilaannee xaafii buddeen asitti sababii toshinuu fi xaafii gashinaa jechuudha. Ofii keessanii toshitu buddeen? Buddeen ofii keenya asuma irratti toshee. Maammituu Mokriyaan jedhama. Kan dhaladhe Wallaggatti. Amma kan jiraachaa jiru magaalaa Finfinneeti. Hojii mana nyaataa keessatti guddadhe. Harmee kootu mana nyaataa qaba. Hojii nyaataa kana immoo baay'een hojjechuu jaalladha. Kanumarraan kaaseen tuman duraan hojjedhu namoota adda addaa cidha kana maal kana tuman deemee nama gargaaruuni humna koo sana horiitti geeddaree jechuudha. Hunduma qopheessina, cidhan qopheessina, beebii shaaworii, qubeelaa godhachuu kana waanuma hundumaa cidha nuu kenname hundumaa miitingii adda addaas qopheessina, tireeningii adda addaas waanuma hundumaa waan ajajameen hojjenna. Damee kana malee 3tu jira. Mooraa mootummaa keessa jira. Masqala Addabaabaayii jira. Inxooxxoo paarkii keessa jira. Kanaan arfaffaadha jechuudha. Nama gargaaruun sababii baay'ee qabaattuuf miti. Sababii haadha qabeenyaa yookiin abbaa qabeenyaa taateef miti. Waanuma qabdu namaa qooduun nama gargaarsa ta'een argaga. Ergi nama gargaaruu ta'e anaan hawwiin koo yookiin wanti na gammachiisu immoo kana maal akkamittiin yaada waaqayyootu ana duwwaa akkan ittiin jiraadhu barbaade waan na barbaachisu yookiin ga'ee koo duwwaa naa kennaa yaada. Ga'ee maammee irraa kan hafe
wanti kaan tarii kan namoota beela'aniiti kan namoota rakkataniiti jedheen akkasittiin yaada sababii ta'eef kanaafiyyuu gara kaleessas wanta gochaa ture ammas waanuma gochaa jirudha kuni boriftaanis darbee hamma dhumaatti kaayyoo kooti natti nan gammadaa sabi kee yeroo beela'ee jiru rakkatee jiru baay'ee wanti geessee dhaqu waan beelarraa isaan baasu yookiin waan rakkina keessaa isaan baasu ta'ame jedhee yaada hin beekon garuu an isin bukkeen jira isinii wajjin beela'an jira isinii wajjin rakkachaan jira jedheema miira koo itti ibsuuf han deema yeroo baay'ee malee wanti geessu si'a baay'ee waanuma torban tokko isaan gargaaru illee miti waan guyyaa tokko guyyaa lamaati. Kanaafiyyuu nama tokko bira immoo rakkina isaa caalaa ati bukkee dhaabachuun keeyyuu hin gammachiisadhe sababii yaaduu fi kaayyooma kana qabadheen deema. Kanaafin bakka waan tokko ta'e deemuu gammada. Karoorri hin qabu manni nyaata aadaa Oromoo biyya kana keessatti garmalee xiqqaadha. Baay'achuutu baay'atee baay'een barbaada maaliif akkuma sabi keenya baay'een jiru. Lafti nuyi gargaaramnullee amma kanatti baay'ee miti. An gara fuulduraatti kaayyoon koo iddoo adda addaatti waanuma aadaa Oromoo calaqqisiisu hojjechuudha. Garbees gamoo gurguddaa naa danda'amnaan amma gamootti hojjechuu yaada. Biyya hundumaa irratti fakkeenya aadaa Oromoo waan calaqqisiisu hojjedhee babal'isee aadaa koo beeksisee nyaata orgaanikii ta'e kana beeksisuudha kaayyoon koo. Maqaan koo Galaanan jedhama. Dhugaa dubbachuuf namni bakkee dhuma jiruun asitti dhufee fayyadama. Nyaata filatamaadha. Dhadhamni isaallee waan jijjiiramu danda'u bareeda qaba. Mana nyaataa baay'ee fakkeenya ta'uu danda'u. Inni as jiru isa fagoo jirutti himeeti kan sagantaan asitti qophaa'u. Inni as jiru yoo gaafa beellamarree qabaatte nama asitti beellamtaa jechuudha. Sababa qulqullina nyaata irraa kan ka'e sababa qulqullina even manni isaa baay'ee si hawwata gaafa keessatti fayyadamtu kan nyaattu qofa osoo hin ta'in naannoodhuma kanarraa waa'ee fudhattee galte jechuudha. Maammeen dubartii jabduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namoonni baay'een illee ishee fakkeenya godhachuudhaaf kan baay'ee jiran hedduutu jira. Nama jabaa akkasii qabaachuun immoo nama boonsaa ta'e waan ati beeku qabu. Even magaalaa Finfinnee keessatti akkaataa kanaan aadaa Oromoo foonsanii kaalcharii suurawwan namoota beekamoo nyaata bareedaa kana konfidensii godhattee fayyadamuu mataan isaa kakuu maammeef qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo itti boona. Nuti illee baay'ee itti boonna jechuudha. Egaa murannoo barbaachisan jedha. Maaliif nuuni yeroo xinnoo taatee jirtu nan guddadha jettee yaaddu yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Wanti amma har'a kee isa har'a jiru yaaddee boriftaan hojii qulqullinaa hojjedhee nan guddadhaa nan tarkaanfadha jettee yoo murannoodhaan itti seenanii hojjechuu hin danda'u. Yaada anis kan hin ka'e yaa'u harkabee konteenerii irraati. Buna danfisuu, shaayee, paastaa, shiroo firfirii makanan hojjechaa ture. Achirraa ka'een as ga'e. Malee utaalee ma dhufee fooqeen mana ga'u kanarratti reestooraantii kana fakkaatu hin banne. Maqaan koo Nagaasaadha. Waa'ee maammee sirriitti hin beeka ol beennasi. Wanti inni irraa kaatee darajaa kanarra geesse yeroo isheen Mariyaalamii mana shiroo fa'aa hojjettu hin beekani. Baay'ee dubartii jabduudha maammee jechuudha. Fakkeenya taate nama biraaf illee jechuudha gabaabaadhumatti dubartii jabduudha. Hundumtuu akkasitti hojjetee biyya isin jijjiira. Namoota hojii dhabaniif illee hojii uumuu hin dandeessi. Hundumtu akkas hojjete natti tola jechuun maammeedhaan kana jechuun danda'u jechuun barbaadeedha. Baay'ee rakkinarraan kan ka'edha. Chaalenjii gurguddaa keessa baheen dhufe. Kanaafiyyuu nama rakkisuu hin dhiisu. Baay'ee nama rakkisa. Hin hojjette yoo ta'e baay'ee rakkatte. Yoo hin hojjettu ta'e teessee yaaddofte garuu sammuma duwwaadhaan yaaddofte sababii ta'eef akkas yeroo hojjettu iyyuu miti. Hojii keessa galta ta'e innaan garuu baay'ee mudannoo gurguddaa qaba. Lafti kutattee ofirra si teessisuus hin argama. Taa'anii haasa'uuf hojjetanii ilaaluun tokko miti. Warroota hojii jalqabanii dhiisaniin naabdiin kutatinaa. Bor immoo guyyaa gara biraadhaan jechuu barbaada. Warra cal jedhee taa'ee yaadda'uunis itti seenaa macabsaatii adeemaa jechuun barbaada. Maammee jechuun baay'ee dubartii baay'ee cimtuudha, baay'ee jabduudha.
Even dur dubartiin laga ceetee waan barattu waan gaddeen fiddu jedhamee yaadama. Kaalcharaanii wanta akkas jira ture. Amma garuu isheen baay'ee nama baay'ee cimtuudha. Ammas jedhu gadi baatee amma kana hojjettee lafa nuyi itti boqonnu nu kaa'uunsee seeraaf waan guddaadha biizinesii guddaadha. An garuu kan tasii gorsuu barbaadu cimina isee kanarratti hojjettoota isii jalanis ta'e namoota firoota isa ta'u namoota biizinesii hojjechuu barbaadan biizinesii aadaa kennuu fi isee ilaalanii akka jabaatan gochuu danda'u qabdi jedhee yaada. Maammeen eessatti charchii irraa kaname. An charchii wakoon naqaa baddaa bashannana kanas baddaa dhaqee hin beeku. Dafinoodha amma sanbata duraatti hojii mana hojjedhaa. Sanbatatti immoo namni akkana jalaa bu'uun barbaadu waldaa koon dhaqattaa. Waldaadhaan galaa naman dubbisaa kanaa. Guyyaa hojii immoo yoo dooga'iin jiraatu mana dooga'ii dhaqxaa mana cidaa dhaqxaa mana waan adda addaa sooshaal laayifii kana keessa oola. Oromoo hundumaan galateeffadha. Namoota dhufanii nyaata nyaatanii mana kana ilaalan hundumaan galateeffadha. Maaliif isaantu jabina kooti sababii ta'eef. Awaash baankiin immoo lafa duwwaatti waa tokko malee utuun waan tokko hin qabaatin akkaawuntii kootuun ilaalinitu mana kana fakkaatu natti kennanii keessatti hojjedhan sababii ta'eef isaaniin illee addaan galateeffachuu barbaada. Kanaafiyyuu akkuma walii galaatti Oromoo hundumaatiin galatoomaa warreen bukkee dhaabattanii akkan hojjedhuuf humna naa taatanii jedheen galateeffadha. Egaa ammammoo adde maammituu wajjin bakka biraa deemaa jirra. Eessa dhaqaa jirra? Dirree Masqalaa. Dirree Masqalaa mana nyaataa kan biraan jira. Achi sana immoo bakkee sana immoo dhaqnee yoona kana maaltu akka jiru maaltu godhamaa akka jiru ilaalla. Namoonni hojii akka keessanii hojjetan hamman beekutti baay'een isaanii ofii isaaniitii konkolaataatti hin bu'an. Lafuma dhaqan waanuma hojjetan duwwaa yaadu. Tutturteettaa laatatti immoo gatii baay'een baafnee mudata si mudate fa'aa waa fa'aa dhooftee beektaa karaarraa konkolaataa. Kaakkaanoo lama. Konkolaataa namaa. Baay'ee illee garuu waaqayyo manna eega malee bargit baay'een ariifadha. Si'a tokko sagantaan ga'ee fa'aa yeroo lafa iddoo tokkotti nyaata feetu fa'aa baay'ee ariifadha. Garuu anaan waaqayyo baay'ee na eegee aksidentiin adda ta'es namarraan isin geenye narra isin geenye. Balaa konkolaataa hamaa nama kana cimaa jira. Quunnamni waaqayyo. Yeroo reefuu jalqabu duwwaadha. Yeroo mana kana jalqabu mana salidataa yeroo jalqabe dubartiin tokkos baay'ee fiigaa jirti. Anis baay'ee fiigaa jira. Akkas karaa mana koottan ol jalladha gaafan jedhu seen immoo booda fiigaa dhuftee walitti buunee abbaan manaa see dhufee bakka lamaan isaanii hojiitti fiigaa jiru dhiisaa jedhee nana dabsiisnee si ofiis ishees isin dabsiisnee abbaa warraa koojjoo walii galanii bakka maal goona hojiitti of fiigu lamaan isaanii jedhanii nuu gadda fakkaata. Isheenis baay'ee hojiitti fiigaa jirti. Anis hojiitti fiigaa jira garuu makiinaa keenya baay'ee horrukunne. Namni baay'een yeroo biyya kanaa bahu nyaatatu isa rakkisa. Ati nyaata ofii keetii hojjettu caalaa nyaata ammayyaa jedhamu kana isa gara bargarii kanaa, piizaa kanaa isa bakkeetti hojjetamu immoo qabdu sitti tola yaalteetta achitti. Ani badaa sallee yaalle maatii biran naqesii laftiin deemu isteet adda addaa si Oromoo ijoollee mariyoota koo biran dhaqaa buddeenuma jira badaa wanti nyaati na rakkisee hin jiru. Isa sana garuu jaallattaa yaalteetta immoo badaa dhimma isaan qabu. Dhimma isaan qabu. Okay, Makdoonaalii kana maal kana? Dhimma isaan qabdu. Achitti waan argite keessaa utuu biyya kana dhufeette waan ati argite maal? Qullubbii quncaadha. Maamii Ameerikaatti argite keessa. Adamatu si gaafatanii kaameeraa leetisteette yookiin waan tokko jettanii an qullubbii quncaa sana duwwaan gujuma eegal. Qullubbii quncaa. Qullubbii quncaa kana baay'een jaalladha baay'ee na miidheeras immoo quba koo kana. Kanaafuu isumaan hawwa bakka anaa gorooruma liqimsaan deema gaafa. Inni sun quncee qophaa'ee. Miicamee jira bakka. Teessuma fuutee bakka isa maashiniitti moo daakamti? Eeka waanuma waliin argitu bakka maal taate. Kanaaf ittuma dandaqxee. Jannatuma lafarraati. Egaa waan baay'eedha waan baay'eetu utuu gara biyya kanaa dhufe jedha namni hundumtuu.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Lafa amma jirru kuni magaalaa Finfinnee walakkeessa ishee dirree masqalaarra jirra. Dirree masqalaa kana immoo namni baay'een dhufee konkolaataadhaan bira qaxxaamuree darba malee maaltu iddoo kana jira, dirree kanarra maaltu jira jedhee daawwatee hin beeku. Garuu baay'ee kan isin dhibu dirree kanarra manni nyaataa aadaa Oromoo kakumaammee jira. Gaamma addee maammitu wajjin jira. Dhaqneetu bakka sana ilaalla. Ammayyuu turtiin keessanii nu wajjin haa ta'u. Koi garuu tooliin galiin yeroo bakki kana dhufti qilleensa kana fakkaatu ofirra baafattu masti dhagahamu. Namatti tolu. Uummata meeqa argita as keessatti? Nama baay'ee ni horsiin ni ilaallata wanta jira. Kutaa kana ilaallu galle maal faati jira? Kun lafa namni taa'udha. Kun kichiniidha. Kutaan kun. Egaa xiqqooma akka reestooraantii isa sanaallee miti. Waan ani isin gaafanne tokko mana nyaataa isa guddaa sana keessas fakkii namoota bebbeekamoo suuraawwan babbareedoo akkuma kana immoo wantoota hodhaa akkasii kan aadaa Oromoo mul'isan baay'eetu jira. Eenyudha isaan kun fakkeenyaaf? Kun egaa kun irratti barreessamee jira. Abbaa Gammachiisuu. Abbaa Gammachiisuu Nasimas Nasiibidha. Warri sun luba keenya luba Qees Guddinaa Tumsaati. Gamallee Buubaaroo Tumsaati. Kun immoo akkuma beekamaa ta'e Haceedha. Sababa Haceetiin iddoo kanatti kana ijaaruu yaale. Yaada sanaan jechuun sababa isaatti argattee immoo yaadannoo isaatiif goote immoo? Yaadannoo Haceetiif manni kun maaliif asitti hojjechuu baay'ee barbaadeetu hin taane yeroo tokko asitti yeroo adu'aa tokko Haceen jecha tokko jedhee ture. Kanaaf inni yaadannoo isaa ta'uu fedhee footoo isaatiin mana kanatti yaadannoo Haceetiin mana isa kana banne jechuudha. Kanaafuu mana nyaataa aadaa kakumaammee jiran keessaa manni nyaataa aadaa Oromoo kakumaammeen dirree masqalaa jiru kuni yaadannoo Hacaaluu Hundeessaatiif jechuudha. Kanaaf namoonni gara mana kanaa dhufanii suuraa duwwaa otoo hin taane manni kunillee yaadannoo mana isaatiif akka ta'e. Kanaaf si qofa otoo hin taane Oromoon dhufee mana kana keessatti suura kana arguu akkuma kana mana nyaataa isa guddaa sana keessallee suuraan isaa jira argeera. Jira. Waggaa Hacaaluun du'etti fudhanne mana kana. Waggaa isaatti? Waggaa Aduwaatti. Aduwaan gaafa 28ti. Gaafa 29 fudhanne waggaa isaatti. Dirree manuma masqalaa kanarra dhuftee iyyuu mana nyaataa banuun akka kanatti iddoo kana fudhachuun namni hin dhufaa jedhanii nama yaaddessuu garuu? Nama yaaddessa waan tokko yaaddee ittiin dhiistu gaa. Numa yaalta. Yaaliima keessa sirrachaan malee manni ofiin of sirreessaa deema. Egaa amma immoo garam deemtame kana booddee sagantaan kee maali? Ragaa wajjuma oollee si dadhabsaa oollee dhugaadha. Utuma si dadhabsinu garuu hojii immoo si gargaara oollee. Amma gara gabaan naqasiniif illee mijachuu dhiisuu hin danda'a bakki naqoo markaatoo naannaa shaqaxa garaagaraa bitu. Magaazinii guddaa isiniif mijatu si'a baay'ee iddoo isaa mijataa miti. Achi dhaqeen qodaa bitaa. Achii ba'ee gara mana koottan gala. Akka kanatti fixaa jechuudha guyyaa. Akka kanatti na fixaa eeyyee. Gada dhabsiisaa dhufu guyyaa. Baay'ee. Baay'ee nutti toleera. Namoonni sagantaa kana daawwattan waan baay'ee akkasiin baratan jireenya maammee eessa ooltii maal hojjetti akkamittiin as geessee wal'aansoo isheen qabdu maali isa jedhu akkasiin amma tokko argattan abdii guddaa qabna. Egaa nagaadhaan deema. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Baay'ee ulfaadhu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya oolmaa koo guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaan keenya guyyaa har'aa aadde Maammituu Makuriyaa yookaan immoo mana nyaataa kakumaammee jedhamu kan magaalaa Finfinnee keessatti argamu bakka garaagaraatti jechuudha. Nyaatawwan aadaa Oromoo mimmi'aawoo qopheessuudhaan kan uummata biraan gahu akkamitti oolu maal hojjetu eessa dhaqu akkamitti dhangaa qopheessuu dhangaa akkamiifaa namaaf dhiyeessu eessaa ka'anii immoo as ga'anii wanta jedhu isiniif dhiyeessineerra. Torbee dhufu keessummaa kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse hanga gammachiisu uummataa Booranaan ture nagaa fayyaadhaan tura.